Namoonni viidiyoon kun akkamitti hojjetama jettanii nagaataa jirtan jechuudha. Kun haala kanatti hojjetama jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan hundi keessanuyyuu hojjechuu dandeessan jechuudha. Waan qallaaliidha. Kanaafuu amma dhumaatti hordofa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa warroonni gara YouTube channel kiyyaatiif haaraa taatan jechuudha. YouTube keessan erga galtanii karaalee Facebook fi social media garaagaraatiin warra hordoftan jechuudha. Maqaa YouTube kiyyaa akka appiidha isa kana jechuudha. Subscribe gochuudhaan akka hordoftan kabajaa isin gaafadha. Appiin irraa Kai Mastery jechuudha. Kai Mastery Play Store keessaa argattanii warra iPhone fayyadamtanis App Store keessaa fayyadamtanii isa kana jechuudha. Inni piroon isaa jechuudha. Inni piroon isaa maallaqaan bitama. Tokkuma dalagaa kun watermarkeetii ofirraa keewwata malee watermarkeetii ofirra keewwata. Inni piroon isaa immoo maallaqaan bitama. Yoo jechuun barbaadda yeroo biraa akkasitti bitanuu isin agarsiisa jechuudha. Kun isa kana jechuudha. Qulqulluudha kun waa tokko hin qabu bifa kanaati. Watermarkeetii waa tokko hin qabu jechuudha. Isa kana cuqaastan jechuudha si'a tokkoof. Hogga cuqaastanii kun haala kanaan isinii baha. Jalqaba viidiyoo waraabbattaniirtu. Viidiyoo akkasii walitti waraabbattan immoo amma isin agarsiisa jechuudha. Kun asuma isin agarsiisa mallattoo eda'uu kan walakkaa jettu kana cuqaastan jechuudha. Kan TikTokiidhaaf yoo fayyadamtan ta'e kun walakkaa kana itti cuqaastan jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii baasa miidiyaa kan jettu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda viidiyoo waraabdan sana jechuudha fidattanii kana keessatti fidattan jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo waraabbadhe yoon fidadhe viidiyoo sana akkanatti waraabbattan laal akkanatti waraabbattanii viidiyoo kana akkanatti waraabe callisaatuma laala akkanatti waraabe kun akka duwwaadha. Kaameeraa erga dhaabbattanii booda waan buutu kana waan lafa buufattan kana carqii bifa isa dudduuba keessaniin adda ta'e yookaan adii yookaan gurraacha bifa isa dudduuba keessaniin adda ta'e tokko suuta jettanii kaameeraa dhaabdanii kaatanii lafa buuftanii kaameeraa banattanii booda suuta irra teessan jechuudha. Akka waan harka keessan irraa gadi bu'ee akkan fakkaatudha kun suuta irra teessan jechuudha. Kun suuta irra teessanii sana booda akkanatti jechuudha. Egaa hamma maal gochuu qabna? Jalqaba asitti kunna laal. Kunoo callisaan inni hubadhaa sirriitti jechuudha. Kunoo bakka kanatti kuttan ilaala. Asitti kuttanii akkana cuqaastanii kunoo mallattoon maqasii kunna jirti sana kuttan jechuudha. Sana booda ammoo akkana deemtan jechuudha. Amma callisaan ilaala. Carqii kana kaameeraa dhaabee ka'ee lafa kaa'ee jechuudha. Amma carqiin kun bakka kana dhufee bu'eera amma jechuudha. Sana booda erga akkanatti dhufee booda hamma isin kuttan jechuudha. Cuqaatanii viidiyoo sana mallattoo maqasii cuqaastanii kunoo isin kuttan jechuudha. Sana booda isii kuttan sana jedduudhaa baaftanii erga baaftanii viidiyoon keessan amma akkam ta'eera kunoo ilaa argitanii akka waan an harka kootiin darbadhee lafa buusee ta'e jechuudha. Kunoo irra teessan jechuudha. Sana booda viidiyoo isa kana export gootan kabajamtoota jaallatamtoota kiyyaa viidiyoo isa kana export gootanii sana booda viidiyoo kana erga export gootanii kun asiin export gootanii kana gootanii kaatanii ni beektan jedhee yaada mallattoo sheerii qabdu kana waggaa kana cuqaastanii sana booda kun haala kanaan export kan jettu kana cuqaastanii naan geessee achi gaalarii keessa isiniif kaa'achuudha. Amma wanti isin gochuu qabdanu footoo bakka teessanuu kaafachuu qabdani kabajamtoota jaallatamtoota kiyyaa footoo bakkuma tokko bakka teessanuu girgiddaa cinaa fakkeenyaaf akkan kaasee amma asirratti argitan jechuudha. Kun ammallee itti deebina. Viidiyoo export gootanii sana dhaxxanii fidattan amma jechuudha. Jalqaba footoo kaafattani sana fiddan jechuudha. Footoo kaafattani bakka teessanu sana fidattanii sana booda akkana dheeressan jechuudha bakka fidattani sana kunoo. Akkana dheeresanii booda dudduubatti deebitanii amma irraan keessan jechuudha. Maaliif jennaan inni sosocho'u waan ta'eef irraan keessan footoo sana irraan keessanii. Footoo sana erga irraan keessanii booda kunoo haala kanaan irratti dabaltanii kaatanii amma dudduubatti deebiftanii sana booda waan amma viidiyoo hamma export gootan sana fidattan jechuudha. Viidiyoo hamma export gootan sana fidattanii kunoo layers kan jettu kanaan fidattanii sana booda kunoo haala kanaan viidiyoo kanaati. Viidiyoon amma export godhadhe fiduu kan deema. Kunoo amma viidiyoo isa kana jechuudha. Kunoo argitanii isa kana export godhadhee ka'ee sana booda akkana cuqaastanii kiroom kan jettu kun ni dhufti jechuudha. Isii kana cuqaastanii kun haala kanaan akkana gootan jechuudha. Carqiin bifa dudduuba keessanii yoo bifa diimaa ta'e ni filattanii carqii kana jechuudha. Kun haala kanaan carqii bifa keessanii bifa dudduuba keessan keewwatan yoo diimaa ta'es yoo bifa kana keessa jiru ilaaluu qabdan bifa kana keessa jiru. Amma carqiin kun bifa kanaa waan ta'eef akkanatti cuqaaseetiin jira. Kun haala kanaan itti buutattan jechuudha. Kun badee jira jechuudha argitanii. Carqiin kun kana kunoo haala kanatti badee jira jechuudha. Sana booda raayititti gootanii sana booda as buutattan jechuudha. Argitanii sana booda akkanatti isiniif ta'a jechuudha. Isii immoo akka inni socho'u isin gochuudhaaf jechuudha. Akka inni socho'u gochuudhaaf
Fakkeenyaaf kunoo ala kana cuqaastanii kaatanii kunoo mallattoon qulfii asirra jirti. Si qulfii kana cuqaastanii too kunoo asirraa mallattoo jirtu kana si'a tokko cuqaastanii sana booda ol buttan jechuudha. Ammata kana buttanii okkeetti gootanii bara barbaadan geessanii kunoo kanatti buttanii sana booda socho'eera jechuudha kunoo. Bifa dudduuba keessan kaachuu barbaadanis kun akkuma barbaadan dudduuba keessan waan barbaadan kiroomii keessaa fakkeenyaaf magaalota garaagaraa kiroomii keessaa fiddanii too kaawwatan jechuudha. Kiroomii keessaa fiddanii dudduuba keessan kana keewwattanii fakkeenyaaf kanuma tokko fakkeenyaaf fidee dhufaa kunoo haala kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf haala kana fidee erga dhufee booda irra galcha jechuudha. Kunoo agartaniittu kunoo haala kana jechuudha. Irra deema kunoo ofiisaatiif kunoo sana booda ekspoortii gootan jechuudha. Kunoo haala nama isin agarsiisan kana cuqaastanii sana booda haala kanaan ekspoortii isiniif ta'ee gaalarii keessa isiniif gala jechuudha. Kanuma gabaabinumatti googilii keessaa immoo magaalota Oromiyaa magaalota barbaadan waan googilii ni beektanii gaasana isinitti agarsiisanu kana fakkaatan isin jira waan dhaggeeffatanii galatooma. Viidiyoo kana laayik godhaatti hiriyoota keessaniif sheer godhaa yuutuubii kiyya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Dhumarratti feesbuukii kiyyaa walaappeedhaan namoonni isin galle yoo jiraate karaa meseenjiraatiin na gaafachuu dandeessan.